لا لا تسقبوا قبدا أكسر سمو كيسك وانت براتك يا بكا إيش قالوا إن سومالي إيه ما تقولي Ashama jirra akkam jirtan hordoftoota daawwattoota Diidaa Tiyuub kan biyya keessa jirtaniif kan biyya alaa keessa jirtan isin hunduu akkam jirtan fayyaa jirtanii jirra waaqaaf galanna haa ta'u hordoftoota Diidaa Tiyuub egaa har'a piraankii ajaa'ibaa isiniif fidadhee dhufeetan jira. Diidaa argaa kee piraankii kana maaliif irratti hojjetta jettaniitu akka nan abaarree dhiifama guddaan isin gaafadha durseetu jechuudha. Piraankiin har'aa kun maalidha? Yeroo taalee deessee warra bira jirtu san didhittiin dubara babbareedduu dubara bareedduu takka waliin rafe. So isa kanammoo ani baay'ee gaabbatan jira keessi koo baay'ee gaabbatan jira dhiifama gaafachuun qaba ittimuu qaba keessi koo bakka akkuma talkanii guyyaa na boochisaa jira waan ta'eef waa'ee kana itaale mittan dhiifama guddaa naa godhi balleessitan jira ilma keenya kana laaliti jireenya maqabanne kana laaliti nan balleesse yeroo ati warra itaale warra kee deemtu san dubara warri micoota akka wajjin rafeetan jira waan ta'eef dhiifama naa godhi jechuudha ishee gaafadha isheen ilma ishee waliin jechuudha raftee jirti xiqqoo kara ilma jirti amma galgala keessaa sa'aatii tokkoof takkuun akkana ta'ee jira. Amma sagalee gadi qabeetan kanaaf isin taasaa jira waan ta'eef hordoftoota kabajamtoota Diidaa Tiyuub piraankii ajaa'ibaa kana haga dhumaatti ilaalaa isinumti hordoftoota keenya baay'ee isin kumadheetan jira. Sababni isaatis sabskraayibii fi laayikii sheerii nuu godhaa jirtan callistanii viidiyoo keenya ogolaaltanii booda jechuudha callistanii baatan. Please wanna lamaan isin gaafadha. Laayikii godhaa osoo hin jalqabin viidiyoo kana. Laayikuma kiloo kan harka fakkaatu san laayikii godhaa namoota biraatiif sheerii naa godhaa. Didhittiin jalqabdee jirti piraankii kana. Piraankii ajaa'ibaa kana haga dhumaatti ilaalaa har'a didhittiin jechuudha. Dhukaasuuf taati Itaaliyaan reakshinii ishee maalidha? Boom! Haga dhumaatti ilaalaa nagaannaa jedha. Hordoftoota Diidaa Tiyuub amma isheen raftee jirti isinitti agarsiisaa ilaalaa. Dhiifama guddaa. Ilaala. So kaameeraa kiyya jechuudha soota ileedhaan dhoksaa. Hordoftoota keenya riyakshinii kana haga dhumaatti ilaalaa nagaannaa jedhaa horaa bulaa. Betul. Kan? Kita ngerti? Jangan seraf lebih, usah jangan serafin akan tiwan lo raftat. Mat, yung kate, yung kate. Mari deki. Betul. Me ya dewe itu silup bisa itu nih. Mereka kayak sama mas yang lupis tuh mudah. Ya dewe itu kan ya dewe silup bisa kayak itu sama misal. Ya orang dah kita semua kita kisah dari apa je juga. Sangat ini orang berjuang jerkana. Jejun, nanti jejun. Orang dah kasih bersumber baru. Bisa. Mana lagi?
Hai. Maka irunda sendubisa itu jechuudha natti tolu didi. Na normally kesi kone cikaan jiraama waan ta'eefu wanna dhuunfati yaada dhuunfati wanta kan sitti hin barbaade dhitanii garuu bakka nassuna anyways garuu wanna jechuun wannuma taraa wayiiti normally wannuma ulfaataa osoo hin ta'e wannuma qallaan isaa barbaade waan ta'eefu isa san jechuudha sitti muun qabaa sababni isaatti sammuun ajeeqaa jira isa kan sanaan duratti ati jechuudha taragaaggamuu qabda bareedduu kee. jechuun maal gootee taragaaggamuu qabda maal jettu bakka taragaaggamuu qabda jettee masdaaksee ta'uu maal jettaa eeyyee garuu Itaalii hin beektu akkas jaalladha. Akkas jaalladhuma beekta baay'ee akkas jaalladha. Sanirra darbeetu jechuudha ilmaallee jechuudha rabbi nu kennee jira. Garuu balleessa. Yaa taa'amutti seeni maal Gurmaa jechuudha ta'uu ati jechuudha of taragaaggamuu qabda. Taragaaggamuu qabanii ati maal gootee san. Bakka wanta ta'e balleessa waan ta'eef akka dhiifaman gootu fa'i. Wanna ta'e balleessitee ifama gaafachaa jirta. Kun wanni sun maal hin jirre maalanii jechuun bakka waan kanii guyyaa sammuu kiyya keessa deemaa nama sammuu koo nama raachaa jira bakka gaabbatan jira bakka wannan godheef san hundaa jechuudha. Isa san sitti mun ture jechuudha dursa wantan sitti mun san hundaarra jechuudha dursa ati akka tasgabbaa'uu qabda tasgabbaa'e. Keessi kee tasgabbaa'uu qaba wanna sin jedhu san jechuudha. No, isaafi miti Itaalii wanta kana yoo sitti mu jechuudha nu jireenya keenya kan ilaaluu qabda ilma keenya kan ilaaluu qabda. Ilma uummanni kan gudduutti ilma tokko rabbi nu kennee jira isa kan ilaaluu qabda. Isaa jettee jechuudha dhiifama naa gochuu qabda Itaalii. Maal balleessite ishee waan guddaa maal balleessite meetti? Dhugaasin jedhame. Na normaalii akka awwaalatti keessi kun cinqaa jira Itaalii. Akkuma inni wannatti kaashii maal taate? Arginaa galaa hin jiru. Kaashii. Maayini? Natti nishi. Itaalii dhiifama naa godhuun balleechaa moo Haala ka'ii maal bitaa godhata? Lamaa maal godhata natti? Nan balleecha dhiifama naa godhu. Wanta hundaafuu dhiifama naa godhu wanta sitti musan jechuudha. Dhiifama naa godhu dursaati jechuudha. Wanni naan sitti ta'usan jechuudha. Dursitee tasgabbaa'uu qabda. Akkasumas immoo keessi kee wanta biraatti kan yaalle bakka. Eshi garuu wanni sun maaliif ilmi namaa hin dogoggora. Iyyeen nan beeka ilmi namaa hin dogoggora kan hin dogoggorre jiru ilma keenya kan ilaaliti. Akkasumas immoo jireenyummaa kan jireenya uummataan dhiifama naa godhu malu. Nabballeeche. Dida maal Eshi an yeroo san jechuudha yeroo kinoo deessetu warra guyyaa 40 teessee mitiidha. Guyyaa 40 san keessatti jechuudha qaamni foon kiyya kun jechuudha na injifateetu jechuudha dubartii biraa wajjin naaf. Dubartii biraa wajjin nafe sanirra sammuu kiyya na jeeqaati miskiina wayii Itaalii. Na what is that? Bakka dhiifama naa balleessu maal dhiifama naa godhu. Ski kay deebii natti ni maal jettam? Agadhiisi duka agadhiisi. Maal jettam? Michoo bareedu takkatu akkas na dogoggorsiisa bakka nan dogoggore kootti wattee. Maal dogoggorsiise? Wanno biiraa wayii na dhugsiisteetu jechuudha of hin beekani achumaan na fuutee algaatti na seentee achumaan yoon ganama ka'u Shin galati ki gero rafte to number leche bakka dhiifama naa godhu. Aresso wayii. Number leche Itaalii chaalu. Maayi dukana na raakee fugata kana natti maatu. Number leche. Kun ta'uu danda'u. Natu maal ta'e number leche. Itaalii number leche dhiifama naa godhu. Number leche akka gochuu fi miti beeku. Italian dhiifama naa godhu sin jedhe maal ta'u. Dhiifama naa godhu nan balleeche bakka ilma namaati. Foon tana dogoggorsiis foon kiyya kun.
Ati qois itu sinopsuma ani usu sinopsa bigawi kita mana segala dufan itu benar. Malu itu ibu menaruh. Itu ibu bersih. Itu kira cuma ini. Itu tuh malu ibu menaruh. Bersih ibu menaruh. Ani bayi segala. Itu benar. Kau şansı sifir ateşe. Saat ini itu number letusi. Number letusi. Eşi bir numara. Abi sen anlamaz mı dedin? Kur'an okuyan gibi. Anne kızdı mı daha da ihadet devlet kızı Jesus. Hadi kanlara. Yürü bırakıyorsun şirkun kapıcı. Anne kamit tanıyacak. Betul benar. Ibu number letusi maka. Allah demi. Eşi. Ne ilan atau ne ilan. Itu ibu menaruh isi. Ibu menaruh kota. Bunga kalbi bude beste bakar. Ibu menaruh isi. Untuk ini jangan gadis banget. Gadis adalah lebih gadis. Mana kerana warga kayu ya kalau baru ya. Ini makanya kan namanya itu kurang sih. Video file sebentar. Number leceh file. Produk tu tak kebajam tu tak ibu mana budai. Ibu mana budai. Ibu mesti number leceh tu. Ibu mana budai. Frank dah ber. Anda lama anda itu. Itu, deh. Baka aku di mana sinjad an Frank dah menjawab. Frank nak kena aku. Marah tu kau isi. Eshi di mana aku Frank ajaibat kabajam tu tahu tu tidak tiu. Frank ajaibat kena syarat hujat di tanjira. Ibu eshi number leceh itu ti. Ini full dugaan sinjada ilala. Tidak buat. Eshi di mana aku. Itu. Katakan hordoftoota kabajamtoota didaatiif baay'ee natti aartee jirti. Dhuguma wanti kun baay'ee nama aarsaa. Dhugaan isin jedha baay'ee nama aarsaa. Normaalii Ifa mana bodoh atuti. Simadar sejamar simadar bakka berat akan dia umur baik tak ada fakatnya bocah. Mana nanti keperang akan menurut tujuh tu kau isi. Kau kan ani sano ani acit. Akkaataan ani itti jiru anatu beeka garuu ati asirratti akkana hojjedhee akkam itti jedhama kun akkanatti jedhamu maal taatee firaankii akkana normaalii ati yeroo kinoo jechuudha ulfataatu san jechuudha daa'imti garaa kiyya keessa jiru daa'im kan nama biraati maana jettee adusa maana boochistee maaliif na gubde isa san garaatti qabadhee tan amma hojjetamaa irra gisee hin hojjettu normaalii amma maal jedhadha amma kan hojjechuu qabnu be dhiifama guddaa qaxaleetii bareeddu Eshi ifama
Ifama dhugaaf imimmaan goostee. Gaarabbii lammata waan akkana kana lammata. Eessi ittiin deebi'u. Lammata. Ifama guddaa. Bareedatu. Haadha kee nan iyyisiis. Anyways kabajamtoota hordoftoota diidaatiif isheedhaaf godheetan jira. Ifama maaloo gubadhee ifama guddaan maaloo hin ciniiniin kaa'itu. Etu ani yoomiyyuu jechuudha yoomiyyuu maaliif li'iltii taatee dhufne. Never. Micayyoo bareedduu jettaa sammuu. Micayyoo bareedduu maal jechuudha? Micayyoo bareedduu jechuun maal jechuudha? Nama naarsu. Bareedduu. Ati jechuudha biiftuu bareed fakkaata. Nama hundarra bareedaati. Sidiisa akkamitti deemu? Nama amanuu reeba eega. Nama na amanu ani dhibdee bareeda kiyya. Isa akkana hin jeen. Naa dhiifama naa godhi mee nagaa jeen. Kaameeraa cufi bakka. Nagaa naa jeen. Garuu bachuudhaaf keessi kiyya ammallee baay'ee rabbashamaa jiru. Garuu piraankiidha ta'ullee na hojjetee irraa didaanii nagaan naa ta'a. Waan tokkollee waan jechuu hin danda'u waan takkallee jechuudha kan irraa. Akkamitti yaadatti? Bakka ifama naa godhaa kabajamtoota hordoftoota didaatiif ajjaa wayii tan kennaaf atmiitii wayii akka dhugudha akka jajjabaattu jechuudha. Akkasumas buna wayii tan daffisaa fi ifama naa godhaa horaa bulaa sabskiraayib sheerii gochuu akka irraa fannee nagaan jedha.